Halkan tokkotti onnee ishee bute. Yooyyaa ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatanillee anaa dhufu jechaa sabiskiraayib gochuun na waliin akka turtan kabajaan kan isin gaafadhu ani gammachiista shoomeeti. Kallachumaan gara seenaa addunyaalessaa kanaatti. Maatii ijoollee hedduu qabani tokkotu ture. Maatiin kun qabeenyaan giddu galeessaa. Dubartoota 4 fi ijoollee dhiiraa 3 waliin haati manaaf abbaa manaa kan horatan yeroo ta'u, dubartoota keessaa isheen hangafti barattee barnoota ishee xumurtee haa ta'uutii garuu bifaan hanga kanaatti miidhagduu waan hin taaneef warreen eegoo ishee dursanii heerumaniiru. Kana qofaallee otoo hin taane amala gowwamuu waan qabduuf dhiirri carraa ishee ta'ee harka ishee galu waggaa 1 waggaa 2 yeroo jaalalaa erga waliin dabarsee booda wanta garaasaa bakka gaachuun anis hin beeku kanaan booddee na biraa deemii jechuun yeroo dheeraadhaaf ishee rakkiseera. Dubartiin barnoota xumurtee hojii qabattee silaas maatii ishee biraa maal eegdiitii heerumuu barbaaddi. Heerumni dubartiif takkaa ganamaan takkaa guyyaa takkaa immoo galgala akkuma carraa jireenyaaf ishee qunnama mitiire. Jaalalli ganamas guyyaas galgalas qabatte isheef hin milkoofne. Umriin isheellee waggaa 27 yeroo darbutti hiriyoonni ishee hundi heerumanii biraa dhumanii bashannanaaf isaa ta'u boqonnaadhaaf hojiidhaaf bakka garaagaraa yeroo deemtu ofaama ishee imalti. Maarreegaa guyyaa tokko akkanuma qophii cidhaa qe'ee isaanii jiru irratti hirmaachuuf ofaa ishee ni imalti. Sa'aatii hedduudhaaf dargaggeessi tokko ofaa ta'uu ishee erga argeenii booda hiriyaa waliin dhufe dhiisee ishii bira deemuun erga silaatii qofaama dhaabbattaa bareedduun akkanaa qofaa yoo dhaabbatte namatti hin bareedu jedhee isheetti dubbata. Isheen illee galatoomii bareedduu waan naan jetteefi jettee deebistiifi maali kana duratti bareedduu kan siin jedhe ilmoon dhiiraa hin jiru moo jettee yeroo gaafattu lakki ni jira bareedina koo kana hangan jiraadhutti natti maa dhiira na waliin jiraatuun dhabe malee jettee deebistiifi. Erga kanaa dargaggoon kun anaaf baay'ee natti tolteettaa tarii waliif taanee jennaan hanga dhumaatti bareedduu koo siin jedheen si waliin jiraachuun barbaadaa jedhee isheetti dubbate. Afaaniin haasoos walitti tolanii weedduu gosa garaagaraas erga waliin weeddisanii booda qophiin sun yeroo xumuramu wal fudhatanii gara mana ciisichaa deemanii. Halkan sana jaalala gaarii erga waliin dabarsanii booda mucaan inni dhiiraa ergan dhaladhee halkan bareedaa akka kanaa umrii koo keessatti argadheen hin beeku jedhee isheetti dubbata. Isheen illee akkanuma anis umrii koo keessatti halkan natti tole haala kanaan argadheen hin beeku jettee isatti dubbatte. Erga kanaa innis haadha manaa koo otoo naaf taatee jireenya koo hafte si waliin haala kanaan halkan bareedaa dabarsaa otoo si waliin hin jiraadhee baay'ee natti tolaa jedhee isheetti dubbata. Isheenis maaliif qoostaa guyyaa tokkotti na bartee akkamittiin bultiin si waliin dhaabbadha jettee na gaafattaa jettee yeroo gaafattuuni keessa kiyyatti wanta dhagahame ati waan hin beeknee fi kana dura hiriyaa hedduu qabadheeraa akka keetti garuu garaa na ga'ee kan na gammachiise argadheen hin beeku jaalala dhugaaf of kennuuf sirratti of gadeeraa yoo ati na didde malee si jalaa hin deebi'u jedhee sossobee ishee amansiifate. Erga kanaa mucayyoon kunis silaafuu heeruma waan barbaadduuf wanti gurri ishee dhaga'e kuni dhugaatti fakkaatee tole ni jettiini. Naannoo torbee tokkos jaalalaan erga waliin dabarsanii booda guyyaa gaa'ela isaanii murteessanii. Mucayyoon kunis ani gaa'ela dhaabbachuufi jettee hiriyoota isheetti deemte yeroo himtu jaalallee ishee warra duraa keessaa se'anii abaluu waliin heerumuuf kaatee nutoo jenneerra silaas durayyuu baay'ee wal jaallattu abaluun si kaadhimmachuu barbaade mitii jedhanii ishee gaafatu. Isheef garuu dubbiin kana hin turre. Hiriyaa ishee keessummaa kana
halkan tokkotti wal barte waliin bultii waliin ijaarrachuuf akka kaate yeroo itti himtu hiriyoonni ishee hundi isaanii maali ni maraatti moo bultiin qoosaa hin qabu akkam halkan tokkotti dhiira barte waliin maalummaa isaa otoo hin beekiin bultii waliin ijaarrattaa jedhanii ishee gaafatanii isaan qofaallee otoo hin taane maatiin ishee gochaa kana dhaabii booddee ni gaabbitaa jedhanii isheetti dubbatanii obboloonni ishees ishee gorsuuf yeroo yaalan isin kan keessan bakka geessisattanii carraa koo cufuu barbaaddaniitudha isinin dhaga'u jettee gurbaama kana waliin baate yeroon gaa'ela isaaniis gaggeeffame guyyaa kanarratti garuu maatiin gurbaas maatiin intalaas riyaan gurbaas riyaan intalaas irratti hin hirmaanne hunduu karaa ishee lolaniiru kansaa immoo icciitii biraatu jira. Abbaan intalaa guyyaan gaa'ela intalasaa har'a ta'uu yeroo baretti dhukkuba lapheedhaan qabamee hospitaala seenee haala kanaan wal fuudhanii haadha manaaf abbaa manaa ta'anii mana tokko keessa galanii waliin jiraachuu jalqabu. Turtii torbanoota booddee maatii koo waliin araaramuu qaba jettee abbaa manaa ishee qabattee haadha ishee bira deemte. Gurbaanis arrabaan bofa waan ta'eef maatiin ishee haala salphaatiin itti araaramanii haadha isheetti illee siiquun homaa miti abbaan manaan kee ni fayyaa anis hangan danda'uun isin waliin hin dhaabbadhaa yeroon gaa'ela koo fi mucaa keessanii hunduma keessaniifuu waan ajaa'ibaa ta'us jireenya keenya laaltanii booddee ni murteessitu ani akka ishee dubartiin jaalladhu addunyaa kanarraatii hin qabu baay'ee jechaan kanan isinitti dubbadduun ol na gammachiisteetti jedhee haadha isheellee amansiise. Erga kana haati ishees lakki gurbaan kun nama gaarii ta'uu hin oolu akka hiriyoota ishee warra kaanii nama akkanaa dhabuurra jirtee tarii ariifattee bultootti seenteetti ta'a jettee wabii intala isheellee ta'uu jalqabde. Erga kanaa guyyaan itti fufee baatii lama yeroo hin guunne keessatti intalli kun abbaa manaa ishee waliin utoo ciistu raajii tokko ni dhageessi. Abbaa manaan halkan biraa ka'ee bilbila haasa'a. Yeroo hedduu fincaanii fida jettee bira dabartee dhiistus guyyaa tokko garuu sagalee gadi qabaadhaan haasoo bilbilaan haasa'amu dhageessi. Abbaa yoo ta'e anuu otoo hin tuqiin dhukkubsatee du'uuf jedhaa inni duunaan immoo itti darbeen waa hundumaa to'adhaa hangasitti yeroo gabaabaa qofa waan na barbaachisuuf naaf obsii akka garaa keetti wanta barbaadde si gonfachiiseen si jiraachisuu danda'a jedhee bilbila haasa'a. Yeroo kana haati manaan dhageessee akka nama hin dhageenyetti hirriba ishee itti fufte. Guyyaa lammataas akkanuma abbaan manaan ka'ee bilbila sagalee isaa gadi qabee haasa'a. Guyyaa kana immoo ofiiyyuu du'uu waan na jedhuuf ani harkaan ajjeeseen rakkoo gara biraas ofitti hin fiduu. Kunoo har'allee nyaata nyaachuu didee bishaan dhuguu didee isaan rakkisaa oolee ani immoo beekeen akka inni hin nyaanneef akka inni hin dhugneef isaa erga nyaadhu hin dhugu jedhee nama kanan rakkisiinaa dhukkubsataa dhibbisuun gaarii miti jedheen sobeen nyaata dhorkaa ture maaloo naaf obsii jedhee dubartii kadhataa. Haati manaa akkuma dhageessetti deebitee ciistee ganama bariis kaatee gara buufata poolisii deemuun suuraa isaa qabattee nama kana beektuyi jettee ni gaafatti. Maqaadhaan itti himnaan maqaan isaa faayila keessaa argamuu didee haa ta'uutii garuu bakka hedduutti waan barbaadamuuf suuraa isaadhaan qorattoonni yakkaa eenyummaa isaa baranii namni kun aanaa 5 keessatti barbaadamaa jira. Dubartii kana waliin yakkoota gurguddaa irratti hirmaatee jireenya hedduu jeeqee baheeraa bakka inni jiru yoo nutti himte beenyaa siif kanfallaa jedhanii hinumaa poolisoonni itti himanii. Isheenis poolisoota qabattee mana ishee geessite. Halkan eenyu waliin akka inni taphatu beekuu baadhus waa'ee abbaa koo ajjeesuu irratti mari'achaa bulee namni kun yakkamaadha jettee abbaa manaa ishee dabarsitee kennite. Yeroo booddee abbaan ishee du'aaf eegames fayyee gara manaatti deebi'ee kun hunduu uumamuu kan danda'e kaayyoo gara biraa qabatee arrabaan guyyoomsee jireenya isaaniitti dargaggoo dabalamuu barbaaduuni. Namni kun jireenya mataasaa ilmaan illee kan qabuu fi kana dura yakkoota akkanaa irratti hundaa'ee namoota hedduun kan barbaadamudha. Tarii mucayyoon kun nama kanatti akka dogongortu kan taasise rakkina heerumuu dhabuu isheeti. Hiriyoonni ishee wanta biraa heerumaniifi heerumanii jiraachuun akkuma danda'amu otoon heerumiin otoon fuudhiin jiraachuunis waanuma danda'amudha. Nuti namoonni keessa keenyatti fedhii garaa garaa qabna mitiire fedhii keenyaan dhugaa irratti hundoofnee jireenya kana argachuu yoo baanne dogongorree ariifannee kan fedhetti na hawaasu jennee bultii akkanaa
ijaarrachuu hin qabnu. Mucayyoo kanaaf bultiin ishee baatii 5 irra hin bulle. Akkuma isa hiikteen garuu jireenya isheef konfidensii godhattee of qabuu fi ofitti amanamummaa guddaa yeroo horattu nama ishee jaallatu tokko argattee turtii yeroo dheeraa booda sanuu itti boonaa takkaa argee waan nan jiruuf heeruma hin barbaadu jechaa nama gaarii of kabajutti heerumte. Dubartoonni manatti hafnee dhiira nu fuudhu dhabnee warri jedhan dhiirri isaan barbaadu dhibee otoo hin taane of qabuu didanii waan of gataniifi. Isaan miti dubartiin haadha manaa taatee ijoollee 5-6 godhatteeyyuu heerumuu ni dandeessi. Hanga nuti of qabnee jireenya keenya kabachiisnetti kan dabarsinu malee kan nurra darbu dhangaan jireenyaa hin jiruun dhaamsa qophii Oromiyaatu yuunifoor guyyaa har'aati. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa seenaa kana yoo jaallattan laayik gochuullee hin dagatiinaa jechaa qophii gara biraatiin galgala hanga walitti deebinutti bakki jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa. Yeroo gaarii.